عادي لا والله يتغير لا توفيتي جالس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام عليكم كل سنة ناقص في الميجا الشماء أركبنا داوترني كقالي أكمن يوتنا كه ما أوجوان كثير روس كبقبدني أكمن سنجتي ومن كذي أي ما نكا تسلم تميدي ميد سنيس لا برافو ده تنام فوق جيك جتي يا إنسان كثيرا كبقبدني سنما فوقا أما شرتي أني إيش برباوي تنجرا ما يدري بنا كنا جيري إيش بالبلغنا تبلبلس بالبلغن كاسو دعند دوكافا إكلا خاصيتين إتلولة إيشي تكذان جيرين بكجرو نتنيمو أكاسيتي أما نما جل كودتين بكني جرو أركيتين جرا أركيتين جرا أما أشيلين ديماتي فيديو كنا همروماتي داوتشو فين دعاتنا فيديو أكاني سكورو أشيل لالتني فيديو كنا هنكرومات داوتشو فين دعاتنا channel kiyya ibsaatu kajuu kana kana dura itti nabeeytani channel suni gubatee waan tureef channel kana subscribe like share godhuu hin dagatina viidiyoolee garaagaraa isinii asirratti gadhiifnu waa adda asirratti hojjenna inshallah viidiyoo gammachuulee waa hedduu garaagaraa inshallah qophoonnee isinii dhufaa jirraati subscribe fi like share godhuu hin dagatina isinii minna باي باي هنگا فيديو هنگان بكسن لقى فيديو سني مرتي يوهال نامي جاي كيس فيديو مراو فيديو النام جواتس وهم دافو باي باي هنگا رومات داوتو إن دقتنا باي باي يا أورما كيلو مارس كنغارا نما يادو غرا ما جرا جادا جونغم مچونبكو بيو ماي بيبي تواجر لتوتي فيا قد مالي سنجيه خدي يجيك وانا كسي تريد اقول ما سنجيه تابي ابو شاغيه دوبت انا قفتك اكون غدبي akasida wata fenya kuno isa qabeetiin tumee maaliif waan akkana guutaa manni jitu tun maali jeetiin isa qabee cafa kujjira kuno cafa kujjira laaddaatti nu gurjira isa qabee hidhee haqa hangeen haqa imuutti isa dhiisu isa qabeetiin amma hidhuuf hin deema akasida wata fenya inshallah hanga dhumaatti na faana tura isinis komantiyaatti yaada keessan silaa kana goote ganna keessan jajjabeessa waan ta'eef silaa kana gootee gaariidha. Namni keenya baay'een maali namni kun takka fayyaa dhabuu mala sheekatti yaamii warri jedhanis hedduu jira. Anillee inni kun dilanumaa jechuun akkatti waan kun fayyaa ta'e akkas taa'ee osoo hin yaadne inni kun fayyuma dhabaa akkana godha malee amala isaa jechuun waan akkanaan beeku. Kanaaf daawwattoota keenya inshallah isin du'aa godhaa fi kanaafuu amma yoo inni waan taates isatti yaamee sheekatti yaameetiin akkasitti waan isheen itti qaree akka hanga inni fayyutti akkasitti wanna godhaatii daawwattoota keenya channel kiyya faduranii ibsaatu hojjetuuni waan cufamee jiruuf channel kiyya kana isin subscribe like share godhaatii akkaan viidiyoon gartee isin gadhiise isin bira gahutti like godhuudhaan like subscribe godhuudhaan nu cinaa dhaabbataan nu jajjabeessaa isin jaa akkasii daawwattoota keenya biyya kana maruullee hin feene rakkumaatu beekaa nama waan wantoota godha akkasii inshallah guutuu barbaadeetiin kun amma bakka inni jiru namni naa himanii mana kanatti kunoo qabee akkasitti isa kunoo akkasitti qabeetiin tumee maaliif kan akkanaa gootee jee qabeedhe isa tumuu jira. Akkasii daawwattoota keenya kunoo inni tumee isii gamma duraas an fuudhee walitti deebisee lubbuutti yaan sodaadhee achiin taa'uu jettee diddee saba sanitti an fuudhee isii anaa sadaa mansuulaa sittiin dubbatu jee saba kiyyatti isii fuudhee galchee ana akkasitti galchee biraa deemee waan takka nan ta'in jeeni isinis dalaan masaanuu feetu akkanaatii naamusaan nagaa bonataa jiraadhaa jee akkasitti isa gorsee biraa deeme inni kanumaan gorsee biraa deeme isin deebi'ee waan biraa dalagaa ture isin deebiteeti inni fuula jee isa dhalaa biraatti wajjin deemus namni simanii fi garte saba sanitti isinis kaatee
Kalaasiin fuusaaf jedhu jetteeni ishiin maaliif isiin fuusaaf jedhu jettaan jee gaafannaan ishiin awwannin akkana jeef dhaluma inni fidatu sanuu laalaa saniifin mee dhaluma sanuu laaleetiin wannataa saniifin fidatu jeeni jettee akkasitti kalaas kunoo jedhu jetteeni isaan fiddee egaa inni isii fide booda sababa inni isii fidetti isii san isiinis wajjin haasawanii egaa wajjin haasawaan booda isii wajjin haasawanii akkanaatii inni kun jaala kiyya jala dhaabbadhu jettee jeerin isii gorsee jettee isii gorsitee isiin an karaa jaaladheetiin jira jalaan taa'u jetteeti isiin kaatee jettee jechuudha. Isiin dinnaan yooniif ati seeraa ta'uu baattee isin dhiisuu jetteetiin isiin kaatee isaan qabdee tumte jechuudha. Isaan tumtee akkasitti egaa isaan qabdee tumte ati duraan fidadhu naan jettee akkamitti isii tumtaa jeeti akkasitti isii inni tume jechuu inni maan isii tume isii isaa malee harka hundee caccabsee qaama kana jechuun qaama hundee caccabsee akkasi biraatiin akkasitti kan fuudhee manaaf mallaqniisin akkasitti dhiisee biraatiin warri ollaa akkasitti na bilbilanii isiin natti mul'een feene amma duraan sitti himadhee sababa keetiin mana kanatti deebi'ee tumamee siin na tumee guyyatti isiin sababa keetiin tumamee ansalaagaa kan asitti baadhu taateen tumamu sababa keetiin tumamee kanaafuu siin na tumee jettee isiin aara na qabdi deebi'uun feene akkasittiin gaan kalaas warri ollaadhaa akkana jaanii na bilbilanii dhaqee hamma isii fuudhee mana akamaa geessee akkasitti isii fuudhee mana akamaa geessee akkasitti dawaabaa hunda kannanii fi harka cabe kanallee hidhanii bakka wana jabeessu waa hunda dawaa kannanii fi akkasitti waa hunda mana akamaa geessee akkasitti tajaajila isii barbaadu godhee eegas ichirraa qabee isaan deemee barbaadu jira jechuudha. Guyyaa meeqa bakka kanaa jira jaanii baay'ee bakka namni itti hime guyyaa meeqan bakka akkasii hunda dhaqee dhabee saba sanitti bakka meeqa dhabee dhaqeetiin dhabee arraan tana kun bakka kanaa jira jaanii naa himanii akkasittiin nama jala godhee namni akkasitti achitti naan eeganii akkasitti dhaqee kun warrachi qabeetiin as qabee harka isaa hunda hidhee cafaqee irra haqamsiisu jira haqamsiisee akkasii waywaatee innis waliitiin deebi'u na dhiisee akka fayyadana godhi jee waywaatee akkasittiin haqamsiisee na godhee hidheetiin asitti hanga inni wana ta'utti hidhaa taa'u takka sheekatti kaasa takka yoo innummaan kunuu kan naga qabaatu waa ta'es sheekatti kaasa malee akkanatti isuma kanaa dhiisu jeetiin waan laasafeetti isaas hidhee jira. Deetii yoo ati kan sanyii ta'u taate wanni kanaa sirriidhaa miti yoo akkana kana wanna gootu waan akkana kan deemu taate ansin beeku ati sinan beeku jeetiin itti isaas kunoo yoo dhugumaan kan fayyaa qabaatu kan taate akkasitti kuma hidheetiin sheekatti barbaadee sheeka fuudhetti geessu deema. Akkasii daawwattoota keenya waa hundaaf du'aa godhaa fi yookaan rabbiin yookaan gartee inni kana fayyaan qabaannee taatees akkasitti sheekatti aameetiin akkasitti du'aa itti goosee quraan itti qaraasee akkasitti du'aa itti godha. Inshaallah mee rabbiin khayriyaa godhuuti akkasii isin du'aa godhaa amma dumaa isinis amma inshaallah alhamdulillah isinleen wayyooitee jirti. Isinis wayyooitee isin dhiiwwaniin dhiyootan hunda isin irraa tureef mashkuula waa isinitti hin jira jechuudha. Gama kaaniin isiidhaan fuudhee akkama geessu jira. Gama kaaniin isaan barbaadu jira. Guyyaa meeqa guutuu bakka akkam akka jedhu isa deemee barbaadeeti. Isaas fuudhee barbaadaatiin isis fuudhee akkama itti deebisee dawaa hunda bitee karaa meeqaan mashkuula ta'ee ta'u jira. Akkasii daawwattoota keenya inshaallah rabbiin khayriyaa godhuuti isanis du'aa godhaa fi rabbi haa fayyisu.
namni fayyaa qabaatee jiran akkanatti waan kana hunda ni godha jee yaadu. Waan akkana irratti hin eenyee garuu immoo akkasiiti hanga inni fayyutti hidhaaraanii hojjechuudha. Akkanumatti hidhataa malee irraaniifuu hidhataa ganta kaashee irratti yaamee akkasitti wanna godhee inni fayyutti hidhaaraaniifuu akkasii daawwata keenya inshaallah du'aa godhaatii isin du'aa teessanii cinaa dhaabbadhaatii amma gaa isin hanga gartee viidiyoo gammachuudhaa gartee arginu wanna godhee isin waraabee fidutti chaanala kiyya kanas chaanala kiyya otoo ani qabsaatu iyyuu na duraa cufamee waan jiruuf chaanala kana